dubbiin raayiduu maali? Raagummaa inni raaguun haraama moo halaala? Hajjiin yookaan immoo haadha faatatii wal qabate akkasuma hajjii irratti waa'ee sababa haadha faatateef ashittiin akkas jetteen hajjii irratti biraankiin hojjetamee jira jechuudha. Dubbiin raagaa kun eessa deemaa jira? Garamitti deemaa jira? Dhaabbataa jira moo itti fufaa jira? Yaa jamaa dubbii kana Yaman keessattis babal'achaa jira. Kuni maal inni? Rakkoon kuni maal inni? Rakkoon Kaayiroo maali? Rakkoon Dubaay maali? Rakkoon Yamanii maali? Dubbiin raagaa babal'ate. Dubbiin raagaa ol deemaa jirti malee gadi qabbanaa jirtu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii Munaa didamee afur akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha har'aa wantoonni nuti waliin ilaallu waa'ee dhimma amma samuun deemaa jirudha. Hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaalii kiyyaa kan taatan viidiyoo kiyyaa laayikii gochuun, sheer gochuun, sabskiraayib gochuun bombii doosaa warroonni gammadeetiin hordoftanii na bira dhaabbatanii jedhan iddoo takka galatoomaa baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa dubbiin raagaa eessatti deemaa jirti? Ilmi namaa kun garam deemaa jira? Ilmi namaa kun maaliifi? Ilmi namaa kun wanni inni hojjetaa jiru maali? Fakkeenya biyya keenya keessatti namni tokko baruu raage yoo jedhame nama san akka jireenya uummataa guutuu miidhatitti ilaalama qaba. Nasbee ilaa nasbee baawwatuutti gaan jechuun nama raage san hin jibban gonkumattu. Ifaan ifa bahee ka dhokatee raakutu jira miti. Nama dhokatee raage kana oduu isaanii namni dhaga akka udaanitti nama jibban jechuudha. Hajji hirraayidaa faayoo waan kana asin dura seera himattee jirti jechuun otoo raaga waliin taane gabbee ol deebi'aa miiluma kana na qaba, gabbee ol deebi'aa miiluma kana na qaba. Yaa jama'aatul raaga odoon taane qalbii keettu bakka dhibbase jira. Waa'ee faayoti irraa dubbachuu dhufa jechuudha. Qalbiin tee bakka dhibbase jirti jechuun qalbiin tee bakka lamase jirti. Tokkoffaa hajji gatuu hin dandeettu. Lammaffaa faayee caaltuu dhiiftee deemuun qalbiin keessatti ulfaata. Nama kana gaafa dura itti seente illi keenya itti seente jechuudha. Faayoo nama fakkeenyaaf fudhannee illi keenya sababa namaa itti seente. Erga itti seentee kaate har'a maal amma raaga miti beekaa wanni kun. Qalbiin dubartii bakka lama. So kanaaf amma maal isinitti fakkaatee qalbiin dubartii maali bakka lama yoo ta'an nuti hirrarraatti qalbiin ta'in akkuma riggeen irraa urarraa gaafa kana bayyoo deebi'eessa dhaqaa eenyutu na fuudhaa bakka yaada kanatu mataa isii keessatti uumame jechuudha. Yaada kanatu mataa isii keessatti deebi'ee caaltuu akkamitti gataa deemee eenyu wajji jiraadhaa isuma badaa kana naa wayyaa. Dubartiin maal jette abbaan manaa isiitiin? Abbaan manaa isii yeroo badaate badama kana naa wayya. Jabaa namaatirra badama ofii kana wayya bakka. Qalbiin isii waan bakka lama taatu ilaa gubattee, ilaa cinqamtu, ilaa faayoon amma dhugaa dubartii jabduudha. Maaliif hojjettan? Waa hunda dhobsite. Caaltullee faayollee ijoollee sun lamaan caaltuun akira irratti miira keessa seentee manaa baate. Maaliif mana baate isin jette? Ilmaaf sodaattee baate. Nasbee ofii otoo hin taane ilmoo kana laala oduun dhalatiin guddate jechuudha. Waa'ee faayoteetti deebina. Faayoon wanni kun abdiin kan irratti hojjeteef tarii nama kana fattanuudhaaf jechuudha. Kanaaf dubbii raagee ebaluun raagaan kun immoo waa'ee fokkataadha. Waa'ee fokkataadha. Waan fokkataadha jechuudha. Kun immoo gara namaatiif gara rabbiitillee wallaahi waan fokkataadha. Maaliif namni keenya bakka uuma caafii qabate. Amma biyya keenya keessatti namni yeroo duroomu, namni yeroo qabeenya guddaa godhatu raagaa irratti beekan. Jiddu galeessa bara namni irraayyuu laalu maaliif sirriidha. Amma biyya keenya keessatti wanni kun baay'inaan jira beekan. Namoota hedduutu ilaa argaa jirtan jechuudha. Kuni garuu dubartoota irratti wanni akkanaa kun ammas ka'ee jira. Sa'aadaa toobina fakkaata. Sa'aadatti irrallee abbaan manaa isii sababa isii nyaata biraa nyaata hojjettisan yaani nyaanti san akkasuma fakkaata. Nyaatu didee
wanni sun rakkoo qabaa, wanni kun rakkootu jira. Jarana sila biyyoota arabaa kana keessaa waan akkanaatu jira. Dubbiin jajjaba maarree hin taane. Wallaahi ni ulfaata yoo akkas ka ta'u taate. Ilmi namaa ulfaataa jira. Namni walitti dabalamuu dhabuun, namni wal fuudhuu dhabuun ulfaataa jira. Kuni maal innere bakka keessa isaaniitti waa'ee kana shakka jechuudha. Fakkeenyaaf ani shakka amma fakkeenyaaf yoo shakkite amma fakkeenyaaf ani shakka akkamitti namatti heerumi kophaa kee haasaa akkamitti namatti heerumaa jette amma sunillee akkamitti namatti heerumaa dhiirrillee akkamitti fuudha intalli sun irraa hidhi boruna jas ba'eessiti ara rabbii keessa sodaadhaa wallahi raayini kun yaan hin beeku akkatti ilmi nama maal ati burunduutu raaguu jechuun raaguu mannaa du'uu si wayya wallahi biyya sirra garagaluu si wayya. Isi duniyaa itti nyaatee isa dhiira har'a jaalasi jaalatu gaafama tokko bakka shayxaanni bishaan itti naqee akkasitti daaraa ibidda bu'e taata. Koboota ibidda bu'e taata. Kuni waa'ee dhimma kanaa dhimma raagaa kuni baay'ee fakkataa jira. Haasa'amee bushaallee jira. Amma maaliif yeroo kanatti namni ijoolleen lamaan akka walitti bu'anii sababa raagati. Dhimma ashittiitti haadha faadhatiitti yoo kan darbu taate waan baay'ee nama jibbisiisaa jiru haalli isaaniitti deeman haalli isaaniitti gaafa duraasan wallaahi billaahi jettee intalli sun jechuudha ashitti dhugumatti baay'ee tokko natti dhagame maaliif wallaahi billaahi jettee kakkatte subhaanallah wanna ofii hin argin erga barreeffamni sun bira jiraate barreeffama sana iskiriinshoot goote koppi goote uummatatti agarsiisu qofa bakka abbaa fedhoo ta'e erga barreeffamni sun jiraate maqaa nama sanii murtee barreeffamni sun hin jiraa miti maqaa nama sanii murtee wanta asii irratti argisiisuu hin dandeette. Taayib kuni hoo maali? Maaliif taame itti himamee miti dubartii intala jechuun sini hagalu dubartii jechuun dhiira jechuunis dubartii jechuunis tawaa keessa iseetti qabattu. Ta qalbii qabdu, ta aqlii qabdu, ta beekumsa qabdu. Warqeen keessa isiititti wanna namni itti hime san qabatti. Amma haati faate Hamzaa shakkitee jirti. Okay, Hamzaan asliin akkam jedhe. Dubbii kana sababsi godhatanii addaan bahuuf deemanii jedhe. Intalli fakkeenyaaf yoo Hamzallee waan kana jedhee yoo namni birallee waan kana jedhee isiin maaliif haadha faadhatitti himti dubbii teena keessatti gaggabalala ebaluu akkana naan jedhee tajettu isiin mataan isii sun kijibduu akka taate beeka haay amma tokko dubbii tokko dubbata haay namatti nan himiniiti ebalutu akkas jedhe namatti nan himin qaba gaafa tokko mucattiin intalli Indoneesiyaa wanta marraa dhufte irraani mana namaa dalaydde. Ejensii irraan dhufte irraan mana namaa dalaydde. Mana yaani jechuun ji'aan ijoollee ji'aan deeman kana beektanii miti. Maatii tokko sirriitti ofii isiitti jaalatte sirriitti. Maatii kana jaalatteetini maatii kana biraan mana mittiin waan biiroon hin qaqqayyaraa miti bakka ofii fedhe galcha. Gaafa kaanii biiroo dhaqxee biiroo asitti deebitee manuma amma hin jiru kana jechuudha. Hiikaa fudhachuuf dhufte. Mana kana ani ji'a lamaaf dhufe jechuudha. Maatii nagaatti qabbanaa'e wayiiti. Intalattiin kun immoo sirriitti jaalatte jechuudha. Mee wayiif isiniin jedhe. Namittiin sun immoo jechuudha. Akka nama namittiin sun namittii tanaan waa jette fiddee ana biratti namittii tanaan jabaa jette. Hirrifatte namittiin tun isiin hin jettu jette. Ergasii immoo deebitee boottee namichallee akkana jettee itti jibdee namichatti jechuun ani immoo akkanuma daawwadha. Akkamitti jedhee ergasii immoo akkana ana jettanii itti deeman ana maaltu dhaga'e itti jette tuni namittiin wantaan qabdu. Maal akka itti maaltu dhaga'e jettee dhiiftes sana maaltu dhaga'e achi as fiduun beeku jettee tumarraa caalattee tuni. Namni kun wal caalaa mitiiree. Isin baay'ee ijoollettis boottee namittis boottee dhungattee maaliif mana kana sirriitti jaalatte sanii as immoo deebitee namittiin tuni waa hedduu isiisan jette dhagaa
dubartiin namni itti waa himee deebitee namatti waa himtu ibaloo akkana naan jedhee nan himin jettu mataan isii dhibbaan dhibbatti kibtuu keessaa waan nadha. Achi yoo garagaltes kana akkasitti achi yoo garagaltillee maal jettire ibalutti nan himin. As yoo deebites ibalutti nan himin. Ufi dubbiin fiddi beeka hin buufti hundumaa akkasitti waliin geetti qalaas. Isiin ashittiin gaasa wallaahi billaahi jettee kakatte. Maalati obboleettii diyya. Nama sitti himesaniif maan dhabin haadha faateetiin erga akkas jecha akkasii jiraate. Nama sitti himesaniif maan dhabin namni sun si amanee sitti hime haa ol kaattuu sitti hime. Ishi haadha faatee namoonni keessa beekan hin beekan namoonni waa'ee isii beekan hin beekan namoonni isiin nama waggaa 10 Kuwait keessa turte jechuudha. Isiin yoo akkatti ilaaltan qoosa dhabanne si hundi qoosumatti hiiti jechuudha. Qoosatti hiiti garuu namoonni isii hubatan hedduu isaanii irra guddina namoota isii hubatantu jira jechuudha. Okey as kottu Hamzaa jaaladhu. Hamma ati fakkeenya faashitti Hamzaa malee dhiira biraa jaalattee hin beektu. Akkaataa qaba jaalallee yeroo qaba dhiira naasa'uun yeroo abbaa manaa ofii ta'uuf yaani fakkeenyaaf amma abbaa manaa keessatti erga abdattee miidiyaa irratti faarsitee shaashambaa godhuu hin taane dubartii jechuun ta'a qilleensa irratti faarsitu otoo hin taane dubartii jechuun ta mana keessatti abbaa manaa ofii kabajee bada. Dubartii jechuun ta abbaa manaa ofii mana isii keessatti miila irraa dheette nyaata gaarii gootuuf nyaata mi'aa gootuuf yookaan immoo akkanumatti habiibii kiyyaa akkasii kiyyaa qilleensa irra jechuudha. Baramma waan Hamzaan beektu fakkeenya baashetti haga haadha faatee waan Hamzaan beektu. Maaliif hin jaalatte sirri namni wal jaalatte garuu mootuyyuu hamma bira geettu wal shafummanna nama san erga jaalatte keessa waliin taphatti miidiyaa irratti waliin taphadhu garuu isa akka nama dhiira biraan arganitti deebitee akka namni dhalaan hedduu isitti hinaaftu akka namni dhalaan hedduu isinitti hiree isii rabbi isii haa baasu. Wallaahi hiree namaa keessa inni badaadha. Hiree isii rabbi isii haa baasu. Rizqii isii haa baasu. Hamzaafis illee rabbiin nagaa wal agarsiisu. Garuu keessatti dubartiin nama riixu dubartii ila ashittiin jechuudha. Qaldii goote haadha faatee akka limootiitti waraante. Qaldii goote akka billawaatiitti isii waraante. Qaldii goote akka albeetiitti isii qalte. Qaldii keessa beeka dubartii cooraa keessa waan namaan jettu akka beektanii lee namatti goote dubbii akkasitti haadha faatee waraanaa jira. Kanaaf dubartoonni keenya waan akkanaatirraa fagaadha. Uumaa isin ka jaalatee rabbi rizqii haa banu. Isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota maatii munaa. Mee viidiyoo kana komentii yaada keessan kennadha. Dhimmi kun ilaalamuu qaba. Ijoollee kanammoo rabbiin walitti araarsu. Rizqii isaanii haa banuuf. Ashittillee nagaan Hamzaa bira rabbi haa fidu. Ashittillee immoo qilleensa humna gubaattee bitaa mirga fiiguu baattee akka nama addunyaa kanarra dhiirri tokkicha kana malee hin jirre otoo hin taane wanni hunduu wanni shaayituun beekteen shakkisiifti. Shaa jechuun hin sodaachifti. Shaa dubbiin jedhamtu rabbi haa qabbaneessu. Kanaaf laayik ishee sabskiraayib godhaa. Isin irratti dheeressee yoo yaada qabaattan yoo keeka qabaattan ahla wasahaala fiikum anis taannaa kooma. Isin jechuu barbaada isinitti dheeressee jira. Hordoftoota kabajamtoota xiyyaa. Wallahi hedduu takkisin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa baay'ee isin jaaladhaa. Amma ammaatti na jabeessitan yoo na naga'u keessanii guddaa na galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada keessan naaf qoodaa.